وين እናቴ ማርያም ወይኔ Haalli naannoo Amaaraa akkamitu jira? Dhaadannoo fi shillalaa fi waraanni raayyaa ittisa biyyaa irratti banamee ammaan tana maal fakkaata akka jedhu irraa dubbachuu deemna. Sun qofaa miti naannoo Amaaraatii fi Tigraahii daangaa gubbaatti waan ta'aa jira. Waraanni Eertiraa Tigraahii gadhiisee akka deemuttu jirullee gabaafamaa jira. Kalee Amaaraa gadhiisaa akka inni jiru kun jechuun lafa Tigraahii dhihaa jedhamu garii warri Tigraahii dhiyoo kanattu qabachuu deemanii kunilleen gabaasa bal'aa isin biraan gahuu deema. Gara biraatiin ammoo dhaabbanni Koongireesii Federaalistii Oromoo ka Dooktor yookaan Piroofeesar Mararaa Guddinaatiin hoogganamu Finfinnee keessatti walgahii idilee godhatee jira. Walgahii kanaan araara bakka adda addaattuu Itoophiyaa keessattuu gaggeeffamu keessattuu ka waraana bilisummaa Oromoo wajjin gaggeeffamaa jiru akka deeggaru marsaan lammaffaan araara kanalleen akka tahuu qabullee yaamicha dhiyeessee jira. Araara kanaan duubatti sadarkaa Oromiyaallee sadarkaa Itoophiyaatti mariin waliigalaa ka hunda hammachiisee rakkoolee Itoophiyaa bu'uuraa furuu fi gargaaru akka godhamee yaada dhiyeessee jira. Odeeffannoo kanallee ka isin biraan geennu ta'a. Tanzaaniyaa Zanzibarii keessattuu araarii waraana bilisummaa Oromootiif mootummaa Itoophiyaa jidduutti gaggeeffame milkaa'uu baatullee akka yaadame milkaa'uu baatullee adeemsa dheeraa deemee jira. Jajjabeeffamuu qaba. Marsaan lammaffaan araara kana daddafee deemuu qaba jechuudhaani hayyoonni adda addaa yaada kennachaa jiranii. Yaada hayyoota kanallee ka isin biraan dhaqqabsinu ta'a oduu ammaan tanaatii fi xiinxalaa sa'aatii kana keessattuu argachuu deemtan jechuudha. ወይኔ እናቴ ማርያም ወይኔ naannoon Amaaraa keessattuu magaalii Goondarii dirree waraana akka fakkaattu jeequmsi hedduun magaalaa kan keessattuu akka kahee isin biraan gayaa isinii gabaasaa turre. Amma haalii jiru Goondar maal fakkaatti xaarmaa bar yookaan ammoo garii shaawaa kaabaa kunin qobboo garii walloo kaabaa maal fakkaata jettanii odeeffannoo gaafachuun ooltanii kalee fi guyyaa dheengaddaatiin wal birattuu eegi ilaallu haalii naannoo Amaaraa fooyya'ee jira. Bakka tokko tokkotti walitti bu'insi yookaan lolli jiraatullee walumaa galattuu ammoo haala jechuun nagaan ammoo tasgabbiin bu'aa jirutti dubbatamaa jira. Fakkeenyaaf akka odeessan kennu yookaan ammoo odeeffannoon nu argannu addeessaa jirutti lafti Gondar yookaan magaalii Gondar jedhamtu dhukaasa hamaan akka raafamtee isin dhageessifne turre dhukaasi sunini ammaa fi hin jiru. Maaliif dhukaasi sun hin jirre? Tokkoffaa waliigalteettu mallatteeffame. Waliigalteen mallatteeffame kunin yookaan waliigaltee waliigalame mallatteeffame jechuun tokkin faannoo fi humna addaa Amaaraa fi milishoota Amaaraatii fi ammallee raayyaan ittisa biyyaa gama tokkoon ta'anii marii godhatanii marii kan keessattuu abbootiin amantiileen hirmaattee jirtu waan taateef dhukaasa yeroo fi dhaabuu fi walii galame. Dhukaasi yeroof dhaabame kun maali? Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kalafa kan jiranii lakkoofsan akka malee xiqqoo waan taateef akka isaanii magaalaa dhiisanii kaampittuu deebi'anitti godhame. Maal jennaan raayyaa ittisa biyyaa irrattu miidhaa guddaa dhaqqabsanii faannoni gootummaallee jannummaallee qarooma ogummaa waraanallee hin qabdu magaala jidduu keessatti waraana banuudhaan uummata akka gaachanaa yookaan ammoo wanteettu fayyadamuun miidhaa uummata nagaa yookaan ammoo sibiilii irratti dhaqqabu hammeessuu barbaadde waan taateef miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kana hubatanii hooggansa cimaa agarsiisaniin yeroo fi dhukaasa akka dhaabanitti dhagahamaa jira. Marii karaa bulchiinsi magaalaa Gondarii faannoo magaalaa dhiisee bahaa jiru ni godhamanii abbootiin amantiileen keessatti hirmaatte marii hooggansi faannootii fi ammallee raayyaa ittisa biyyaa waliin godhaniin haala gosa kanaatiin magaalii Gondarii ammaaf jechuun haga tokkottu nagaa tasgabbii qabdi jechuudha. Yoo yaadattan taate miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duubattuu akka deebi'anii gabaasne turre san qofa osoo hin taane dirree xayyaaraa Gondarii to'annee jirra. Daawuntaawunii magaalaa jiddu galeessa to'annee jirra jedhanii waa hedduu dhaadachaa turanii. Raayyaan ittisa biyyaa akkam godhee bakka gurguddoo eegumsi barbaachisu waan nama ajaa'ibu bakka akka eerpoortii, hospitaalaa, manneen barumsaa, waajjiraalee mootummaa, manneen jechuun
abbootii qabeenya gurguddaa hoteelota bakka investimentii bataskaana gurguddoo faannoo saamicha hannirraa eegaa turanii ammallee haaluma gosa sunittuu jira faannoon magaalaa keessaa hin baane garuu waraanii magaalaa keessattuu gaggeeffamee dhukaasni gossunii ka jeequmsaa ammaan tanattu hin jiru jechuudha haala gos kanaati ka Gondari keessa ture yoo yaadattan taate dhukaasa badii hamaattu dhagahamaa ture dhukaasi sunii fi jeequmsi sunii ammaan tanatti ወይኔ እናቴ ማርያም ወይኔ Mariam. Win. Mariam. walitti bu'iinsi kanarraa wanni argamu faannoon lola jidduu magaalaa qixxee magaalaa keessatti ummata bilisoomsaa ummata qabsaawaaf jedhu bilisoomsuu fi nagaa warraa mirkaneessuuf faannoon qawwee qabate kalaashii qabate matiriyyees qabate meeshaa waraanaa qabatu hunda qabate jidduu magaalaa keessattuu jechuun lola bane ummata miidhuuf ummata kan tokko akka gaachanatti itti fayyadamuuf akka dahootti itti fayyadamuuf akka wanteetti itti fayyadamuuf lammaffaa immoo badii ummata nagayaa heddummeessuudhaanii siyaasaaf oolfachuudhaa fi jidduu galeessa magaalaa keessatti dhukaasa bansiisee lola godhe ummata kan danta isaan irraa hin qaban warri amaaraa ka yaamichi yaame kunin ummata kan ittisuu fi ummata kan gargaaruu fi fedhii waan tokko hin qabani fedhii warraa olola siyaasatiif oolfachuudha ajjeecha ummata baay'isuun raayyaan ittisa biyyaa kana hubate kana arge duubattuu deebi'ee warra faannootiin akka gara bulchiinsa magaalaatiin wal haasawanii waan akkasittu godhame ammaa fi Gondari keessattuu wanni jira walitti bu'iinsi sunini haga tokkottu gaab jedhee jira haga tokkottu nagaan bu'ee jira fakkaata warri daayaspooraa amaaraa yaamichi isaan badiif yaamaa jiranii mormiif yaamaa jiranii ammaan tanallee hin dhaabbanne akka jechaa jiranitti injifannoo argannee jirra mormiin guyyaa lamaa fi Gondar keessatti gone injifannoodhaani deemaa jira injifannoodhaani deemee waan jiruu fi boqonnaa ittaanutti dabarree jira torbaan tokkoof yaaman mormiin isaa yaamanii torbaan tokko ture ammaan tan injifannoo waan arganneef dhaabnee jirraa jedhanii injifannoo waan arganneef miti kijibi isaaniiti kun injifannoon isaan argatan hin jiru miseensonni faannoo magaalaa dhiisanii bayaa waan jiraniif raayyaan ittisa biyyaa tasgabbeessuu fi tarkaanfii fudhateen magaalaa dhiisaa bahaa nulleen jechuun kaampittuu deebinaa dirra xayyaarattuun dhiyaatinaa qabeenya nama hin tuqinaa marii jedhameen qeessonni taabota qabatanii bayanii kadhatanii araara buusaa turan. Garuu warri daayaspooraa ka armi jiru kun ammoo dhaaduu kijiba kanitti beekanii injifannee jirraa jedhanii akka mal isaanii dhaadachaa jiranii dhaadannoo warra kunin waanuma sila eeggamu waan taateef nama guddoo hin ajaa'ibu haala gos kanaatiin Gondar keessa ka jiru akkuma durattuu dubbadhee warri amaaraa ka biyyi ala ta'ee wanni yaamu mormii yaamu injifannoo argannee jirra. Injifannoo arganne kana irra kan ka'e amma boqonnaan nu barbaachisa deebisnee mormii gos kana godhuu fi itti yaaduu qabnaa jedhanii jiran. Wanni nama ajaa'ibu ammaaf Gondar keessattuu injifannoo argannee jirraa jedhanii boqonnaa fudhanii jiranillee naannoo Amaaraattuu ammoo mormii yaamaa jiran. Ka Gondarii kunin wanni isaan boqonnaa fudhannaa jedhaniif naf fakkaata injifannoo argatanii osoo hin taane ummati gocha badii kanirraa deebi'aa waan jiruufi keessattuu karaa abbootii amantiitiin wanni godhamaa jiru waan bu'aa buusaa jiruu fi warri kun ammaaf akka jijjiirama guddoo fiduu hin dandeenye arganii waan jiranii fi harka kennatanii duuba deebi'an fakkaata. Ibsi warri baasee kun kan የአማራ ህዝብን እውነተኛና ፍትሃዊ ጥያቄዎች በኃይል መድፈቅ አይቻልም ከጀሩ kana
ከነ ጎንደር ከተማ ለሁለት ቀናት የተጠራው አድማ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል። መጋላ ጎንደሬቱ አድማን ያመሜ ጉያ ለማፊ injifannoon goolabamee jira. Boqonnaa itti aanuuf yaamicha kenna eegadha jedhanii haala gosa kanaatiin dabarsanii kuno kana ከአማራ ህዝባዊ የህልውና ትግል ጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ ጀዳ አድማ መቃ ወራ አድማ ሚቲ ወኒ ተሄ ራያ ኢትሳ ቢያራቱ ወራነቱ በነሜ ወራን ጎሰና ገርሲፍኔ ሱኒ መጋላ ጎንደሪ ሄሰቱ መጋላ ጎንደሪ ቆፋ ሚቲ በከ ሄዱ አክራ ሀሰኡ ደምኑቲ ራያ ኢትሳ ቢያራቱ ወራን በነኒ በዲ ደቀብሰኒ ኦሮሞ ወሎ ከከራ ደምቱ መኪና ረቡሰኒ nama 17 bakka tokkotti ijjeesanii bakka Dabra Siinaa bira jirtu tokkotti kan hunda godhanii karaa hundaanuu raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Oromootu si weeraraa jira qophaawaa ofirraa lolaa ofirraa ittisaa jedhanii yaamne jedhanii kan ammoo የተጠራው admaa jedhanii kun admaa miti. Admaan hojii jechuu didu mana baahuu didu gabaa lagachuu hojii lagachuu waan akkasii taha kun ammoo qawweedhaan itti gaafatamummaa bifa hin qabneen uummata isaanii jidduutti dhukaasa bananii haala uummata isaanii badiisaa xilaaf uummata isaanii ololaaf barbaadan malee dhugaanu uummataaf hin qabsaawanii haala gos kanaatiin kan isaan geggeessaa turanii waan gos kanaati wanni ani argu hin milkoofne jechuudha marsaan kunini warraaf hin milkoofne miseensonni faannoo hedduun dhiifama gaafachuu fi gara jireenya nagayaatti deebi'uu fi maallaqa mootummaan dhiyeessaa fi ittiin ijaaramtanii yookaan ammoo deebisnee ittiin isin qubsifnee gara jiruu uummata fayyaa nagaya yookaan ammoo uummata siviiliitu san deebisnaa kan jirsun gaafachaa akka jiranii gareen isaanii raayyaa ittisa biyyaatti nu deebisa gareen isaanii gara faannottu dhiifama gara korabittinneessa amaaraattu deebina garii warra ammoo gara poolisiitti deebinaa jechaa jiranii carraan sun ammaan ta'u waan kennamuufi hin fakkaatu. Gondar keessatti karaan isaan cuccufanillee bakki garii babbanamaa jira mootummaan eegumsa kiliinikoota hospitaalota airpoortii waajjiraalee mootummaa adda addaa baankilee kan cufaayyuu faannoo irraa egaa faannoon saamicha kan itti beekanii hattuu professionality faannoon saamtuu professionality maal jennaa warri maqaa faannootiin gurmaa'e kun hedduun isaanii akka malee wasaamanii akka malee badii dhaqqabsanii mootummaan karaa kanaanii miidhaa warra to'achuu irratti waan cimaa geggeesse jechuu dandeenya. Haala gos kanaatiin Gondar keessatti kadeemaa jiru. Gara biraatiin ammoo Gondar keessatti wanni isaan itti yaadan ta'ullee baatu kijibii warraa hin dhaabbatu daangaa hin qabu naannoo Amaaraa godinaalee biraa keessatti ammoo mormii wal fakkaataa yaamaa jirraa jedhanii warri isaanii ka biyyaalaa jirullee warri isaanii ka miidiyaa irraa bokkisullee cuftinu akkasittuu yaamicha dhiyeessaa jiranii sun jechuun Habtaamuu Ayyaaloo hoogganaa warraa maal akka inni dubbatu isin garsiisuu deema. Hoogganaa warraa kunini kan ammaan tan asirra daba cubbuu shiraa hammeenya xaxuu mormii fi amaaraa ka qopheessu isa kana odoo jechaa jirru warri amaaraa kunini yaamichalee dhiyeessanii jiranii yaamicha warra dhiyeessan maalidha? Tokkoffaa Arbeenyaa Masaafin Tasfuu warri isaatii fi warri marfamee cuftunuyyuu akka lafa gadhiisanii deeman kan mootummaallee hayyameefii jira. Lafa gadhiisaa deema bakki isaan barbaadutti barbaada. Mootummaan bakki isaan barbaadutti barbaada faan dhahee raayyaan ittisa biyyaa humni korabittinneessa Amaaraa qawwee irra hiikuu deema yoo isaan nagayaan Gondarii fi naannoo Gondarii gadhiisnee baanaa jedhanii yoo isaan lafa qabatanii lafa keessa jiranii laala loluun barbaadan uummataan nu baya taabota qabadhaa baya barataan gabbaya karaattu namni qawwee qabdan cuftunuu qawwee qabadhaa amaarii warra babal'attuu jaarraa 16ffaa Itoophiyaa dhufee rakkoo tahee weerartuu Madagaskaarii ka dubartii keessan gudeedu qabeenya keessan saamu nama keessan kolaasu irraa ofittisa jedhanii waan akkasii yaamicha godhanii uummatii jechuun burjaajii akkasii kana dhugaa sehee gad bahe kan ammoo magaalaa Gondarii ka to'ate raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Gondarii ka marsee jiru akka jechuun marsa kana dhiisuu waan gosa kanaa gaafatanii wanni isaan jejjedhanii gaafatanii waan akkasiiti deemtanii dubbisuu dandeettanii mootummaan federaalii Oromiyaa fi Finfinnee keessatti miidhaa Amaaraa gubbaarratti dhaqqabsaa jiru hadhaabutii warra Amaaraa deebisee haa ijaaruutii hidhamtoota siyaasaa haa hiikuutii heera biyyeessuun diigaa gaaffiin isaan dhiyeessinee jedhanii tokkummaa Itoophiyaa gubbaatti badiin dhaqqabee hadhaabbatuuti faannoo qawwee irra hiikuun hadhaabbatu
ummatii Amaaraa of ittisuu fi mirga hiratii fi mirga uumama qaba. Wanni isaan dhiyeessanii waan gosa kanaati. Kun jechuun ibsa ejjennoo sun keessattuu ka baafame garuu ammallee kun ibsa ejjennoo kan baafame malee gaafin faannoon magaalaa keessatti uummata isaa dahoo godhatee lola banee fi yookaan ammoo hadhii akkasii waraan gosa kanaa geggeessaa jiruuf maal akka taate hagarraan tanallee namaa hin galu. Kana ka faannoo wajjin haasa'uu rakkisa taateef hoogganaan faannoo eenyudha? Caasaan faannoo eenyudha? Faannoo eenyutu jajjabeessa? Faannoon akkam jira? Hooggansi qaba? Communication qaba? Wajjin dubbachuu danda'anii? Ka jedhu baay'ee nama dhiba beekuun isaa baay'ee nama dhiba. Faannoon guyyaa tokko guyyaa lamaa fi funni jedhe miidhaa guddaan akka irratti dhaqqabee ragaan gara faannoo keessaa dhufaa jiru inni nu mataan isaanii agarsiisa. Miidhaan guddaan irratti dhaqqabee kanarraa kan ka'e kun akkuma duratti dubbanne waliigaltee karaa warra amantiitiin godhanii waliigalteelee bifa adda addaatiin godhame ka abbootiin amantii ka bulchiinsa magaalaa waliin godhameen magaalaa dhiisaa bayaa akka jiran Gondarii fi bakka adda dhiisaa akka jiran raayyaan ittisa biyyaa kenneefii jira. Qaawaa isaan ittiin baqachuu danda'u yeroon kennameefii jira. Garuu warri yakkaa fi barbaadamu warra badiif barbaadamu mootummaa yeroo barbaachisettu mirga seeraa hojii irra oolchuu seeraa hojiitti jijjiiruu qaba. Akka hooggansi warra raayyaa ittisa biyyaatii fi warra duulaa kan qindeessaa jiranii odeeffannoo nu biraan ga'aniin duulii olaantummaa seeraa kabachiisu yakkamtoota murtii fi dhiyeessuutii fi humna adda Amaaraa faannoo Amaaraa milishootaaf shiftoota qawwee irraa hiiku wanni kamiyyuu dubattuu hin deebisu kun murtii murtaa'ee kallattii laf kaa'amee akka mootummaa naannoo Amaaraatti akka mootummaa federaalaatti irratti walii galamee jira. Murtiin kun dubattuu hin deebi'u jedhamee jira. Faannoon akka Tigraahii lola loltee akka Tigraahii lafa qabattee gootummaa qabaattee uf bilisoomsite uummata uf hin bilisoomsutti. Dhiirummaa gootummaa jennummaa jabeenyu waan jedhamu tokko hin qabdu. Oromoo Walloo uummata nagayaa biyyatti nagaa jedhu karaa deemu eegdee waraqa eenyummaa irra fuutee galaafatti ijjeeste. Oromoo waan ta'eef badii gosa kanaati kan isaan ittiin godhan. Ammallee tarsimoo warra lolaa jechuun konvenshiinaal ta'ee gaaraattu bahanii tulluuttu bahanii ka gammoojjittu baddaattu bosonattu bayanii wal lolan sun godhuu hin dandeettu hin gootullee. Warri Tigraahii gaafa Meqalee marfamte Meqalee keessa deddeebis deeman. Meqalee keessa qollatan ben deeman. Deemanii gammoojjittu bakki qabatanii uummati isaanii ka magaalaa mootummaan magaalaa goon Tigraahii Meqalee marsa jennaan keessa bahanii deeman. Mootummaan of eeggan uummata ofii dandamachuuf namni dantaa uummata qabu. Faannoon dantaa uummata hin qabu. Warri faannoon daldaluu barbaadutti aangootti dhufuu fi uummati nagaa dhumate jiraate dantaa hin qabanii Amaariyaa fedhe dhumate. Isaan aangoo dhufuu barbaadan. Kanaaf Wallaggaan namaddu akkas koota haa qorannuuti waraanni bilisummaa Oromoo du'aa kan haa dhaabsifnuutu jedhan yoo mootummaan layyaamachi dhiyeessin barbaadan ololaaf oolfachuu barbaadan waan taateef. Amma rukuttaan hamaa mootummaa irra waan irra dhaqqabee jiruu fi baqatanii jiranii mee telefoona warri jechuun faannoo walaasa'u kana haa dhageenyutu hagam tokko akka isaa irratti. የሆነ ነገር ከሆነ እንዳትያዝ ሰማኝ። በቃ አንቺ ሰውዬ ቦርጫሙ ነኝ። ዘቅላይ ናቸው። ሰላም ነህ? አለን። አሁን አግኝተሽዋል? አቤ ጋር እያዋከቡናል። መጨረሻ ከባድ መሳሪያ በቃ መቀመጫ አጣን። እንደው አፈር አበሉን መጨረሻ። ሲሸነፉ ነው ቦታ ግልብጥ አድርጉና የሚሆነውን ልንገር። መቀመጫ አጣን በከባድ መሳሪያ አፈር አበሉን ጅራ ሚሴንሲ ፋኖ ተከበናል። አክኒ ሀሳው ከሰጡ ሀሳው አጅሩ ገሩ ሚዲያ ወራ ጉባቲ ዳዱን ዳድተን ijoolleen akkas taatee jirti. Ijoolleen ogummaa waraanaa, leenjii waraanaa, waa tokko muuxannoo waraanaa, ijoollee galaa, nyaata, wareega maalii qabduu miti. Deema jedhanii ijoollee onnachiisanii haga tokko mootummaattu gaafa waraana Tigraahii mo'achuu barbaade warri Tigraahii dambalii galaan ittiin dhufe sunaamii Tigraahii sunaamiin irra aanna jedhanii namni Amaaraa cuftunuyyuu kaya duula ka qawwee qabdan qawween ka ulee qabdan uleen ka dhaka qabdan dhakaan jedhanii miidiyaa gubbaatti jechuun gabbaasanii faannoo kanaa fi onnee kennanii kijibu waan faannoon hin dandeenye faannoo kaangeet balaa ispeeshaalist faannoon asii mormaa malee hin dhahu yoo ilkaan deem ilkaan dhaha yoo funyaan deem funyaan dhaha ijaafoo deem ija dhaha addaafoo deem addi dhawa
faannoo yoo rifeensa deeme rifeensi qof laalee dhaha yoo gurri barbaade gurrum kan laalee bam godhe dhawaa faannoo ka angat balaa ispeeshaalist የአማራ ፋኖ በድንጋይ 40 ታንክ የሚማርክ ሂጅብ ፋኖን አማራ በድንጋይ 40 ታንክ የሚመርክ በዋሽንት ጁንታ የሚያስተኛ ጀደኒ ዋን ደራ ዱበርቲን አካሲ ቶክኒ ታንኪ 40 ቦጂት ዱጋሲ ዋን ከንጩፋ ሞቱማን ኦሎላፍ ወራ ኡነቺ ሱፊ ከካሱፊ isin dhiirummaatti sanan qate isin amaarii qaroom Itoophiyaa dhaabdanii akkas gootanii atsee minilik ijoollee atsee Toodroosi isin ijoollee atsee abaluuti isin ijoollee taabota akkasiiti isin ijoollee Gabreeliti isin ijoollee Giyoorgisiiti maali akkas gootanii akkasi Giyoorgisiin abaluun akkas guyyaa 40 akkasiin lolee akkas ta'ee seenaa amaaraa suni eessa dagattanii ka'a maal godha abaluun imimmaan isaa guyyaa agasii boo'ee simbirreen ji'a agasiitti dhugde gootummaa irratti akkas ta'ee miil tokkoon dhaabbate baalee keessara baalee malee dulchisan dhugaa se'anii waraan sun godhaa turanii amma jechuun gootummaan sunini wanni isaan dhatan sun hin jirtu akka qoosaa suni miti taankii boojuun hin jirtu harki duwwaa afeeraa balluun jecha jedhan. አቤን ያከው ቦታ ካለ እንትን ነው ግን ወደ ፊት ለፊት የምትሄዱ ከሆነ አግኝተሽዋል አቤ አቤ ጋር ነው ያዋቀቡን አይደል ጭራሽ ከባድ መሳሪያ በቃ መቀመጫ አጣን እንደው አፈራ በምን ጭራሽ ሲሸነፉ ነው ቦታ ግልብጥ አድርጉና የሚሆነው ልንገርሽ አቤን ያከው ቦታ ካለ እንትን ነው ግን ወደ ፊት ለፊት የምትሄዱ ከሆነ አሁንም አስጊ ነው እኮ ብሮ ኮኛ እሱን እየጠበቅን እኮ ነው mootummaan karaa kanaani waan gaarii godha olola warra basaasanii telefoonan akkasiin waraabuun saaxiluun kijiba warra ummati hedduun dhugase faannoon akkas dandeettii qaba faannoon hangat balaa ispeeshaalist no faannoon ilkaan deemnaan ilkaan malee hin dha'u arraba deemnaan arraba malee hin dha'u laaga deemnaan laaga dhaya kokke akkasitti odeessaa jiranii amma arganii jiran afeeraa balluun alchaalnim hin dandeenye magaala dhiisnee baqachaa baanaa jedhanii dhugaan jirtu kan jechuudha qabatamaatti wanni isaan itti jiranii haala gos kana fakkaata gara kanaan mootummaan isin basaasaa jira telefoona mootummaatti hin fayyadamina sim kaardii mootummaatti hin fayyadamina jedhanii wanni kun dhugaa tahuu mirkaneessanii jiran kanaan dura wanni akkasii hin jirtu faannoon waan akkasii hin goone artificial intelligence fakkeessuun Abiy Ahmedii sagalee gadhiisaa malee kun sagalee faannoo miti jechaa falmachaa soba jechaa bahanii amma ammoo wanni kun dhugaa tahuu isaanuma ta'an isaanii amananii telefoona mootummaattu hin fayyadamina waan mootummaattu hin gargaaramina jechaa jiranii kun jechuun hagam tokko faannoon funni jedhee faannoon jechuun qaba ganna dhiisa jedhee torbaan darbe keessa dhaaduun gurra nama duuchaa ture amma akka hin jirre kagarsiisa jechuudha garuu warri faannoo hogganna jedhanii kabiyyalaa jiranii ሀገም ማንተና ኦሎሊ ወራ እንዳባነ ይሄን ሰው በሰራዊት የሚፈታ ችግር የለምና ተው በሉት አለ አይደለም በሚዲያም በመንም አንድም የሃይማኖት አባት ታቦት ይጀሉት አለ ጃንጥላ ይጀሉት አለ ሰራዊትን ሰብስብ እረፍ አለ አላለም በእብሪት መጥቶ ወሮ ማአት ሰው ከገደለና ትርምስምሱን አውጥቶ ሰው እየፈረጀ ድራማ እየሰራ ሲቀጥል ዝም ብለው የአብይ አህመድ ሰራዊት ሲጨነቅ በሽምግልና ስም ሀብታሙ አያለው አማለው ዱን ዲስነ ሀብታሙ አያለው ሆገና ፋኖቲ ነምኒ ፋኖ ሆገኑ አሲ ከለቲ ከኑፊ ዱለ ዱልቺሲሱ ሎሌ ሎልቺሱ ጎትኒ ወራ ከኪጂባ ተረኞቲ አከስታኒ ማሊን አከስ ይጀረ halkani guyya asirra odeessu isa ሀብታሙ አያለው kana ሀብታሙ አያለው ፋኖን አራራ ጋፈት ከራበ ተስካናቲኒ አልቻልንም አፈር አበሉን ካፈር ጋር ቀላቀሉን ጀረ ዳጌተኒ ጅርተኒ ፋኖ አከስ ጀዱ ኩን አሜጊ ፍረተኒ ዳንግላ ዱርቤቴ እንጂባራ ገራ ቻግኒ አዊ ጎድን አዊ ታቦታ ቀባተኒ ታቦቲ በሄ ታቦታ አንገዲሲሰን ፋኖ ቄሲን ታቦታ ቀበተ ታቦታ እንጅዱ ዳበተኒ ፋኖ አትለን ገር ደምቱ ደመ ራያ ኢትሰብያን ዱካሲኒ ኩኖ ማሊ ታቦታቱ ኢዱ ሰንሴነ ጅራ ጀደኒ አከሲኒ አከ ፋኖን የሮ አርጋቴ በቃቴ በጎደን ኢሳኒፍ ልቡ ሳይን እንደማቹፍ ፋኖን ገሬ ገረ መተከሊ ዱፋ ጅራ ኦደ ጀቻ ጅሩ ገሬን ገር ወለጋ በቃቴ ጅራ ገሬን ገር ወለጋ በቃቴ ጅራ ኤስ ከሳ ጎዲን አዊ ከሳ ጎንደሪ ከሳለ ሐሊተ ያካስ መሳፍንት ኩኖ ጥጋቡ ዱራቱ መጋላ ክኒ ቦጀራን ባህ ኦኬ ራያን ተሰብያ ምሽጌቱ ደቢየ ኤርፖርት በቀይ ጉቱ ኤጋ ሲዮ ባው በርባደን ሂምባተኒ ወር ያካም በርባን ነሞ ፋን ሎፍነ ዱፍና
garuu habtaamuun ammoo taabota bahanii amma kadhatan san hundaayyuu maalii san hunda balaaleffachaa ture. Amaaraa ka galaafate, Amaaraa ka dadhabse maali akkisattu araara jaarsummaadha. Jaarsummaan nu galaafate, jaarsummaan nu balleesse, taabotii baay'ikuun sirrii miti jedha. Maqaa tokko diyaaqoniidha. Diyaaqonii Ortodoksiiti. Araaratti namanu. Taabot warra sullee qeesii abbootii amantii sullee arrabsuu barbaada. Garuu gaaf dhiyoo kana hinaaffan gubate Afrikaa kibbaattu Tigree wajjin mari'atan. Siisheelsittu warra Tigraay wajjin haasawan. Jibuutittu warra Tegaaruu wajjin dubbatan. Naayiroobitti warra wajjin haasawan. Tanzaaniyaattu ammaan tan ammoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin haasawan. Warri tuffatan ammoo ka Amaaraa qawwee itti ergan namni ittiin haasawu hin jiru. Akkana nu tuffatan jedhee bowaa ture. Warri Tigraahii akkasittu kabajanii ittiin mari'atanii waraana bilisummaa Oromoo kabajanii ittiin kabajan ittiin dubbatanii Oromoo ittiin dubbatanii Amaaraa namni ittiin dubbatu hin jiru jedhee maraachaa ture. Garuu maali ammoo dhuma irratti maal jedhe? Amma araara jaarsummaa jedhan jechuun taabotilleen abbootiin amantiilleen araarin goote. Jaaroleen biyyalleen araarin goote. Araar warri godhee isaan gadhiisise faannoo lubbuu baase akkam faannoon du'irra hafti akkam magaala keessatti lolte ofii dhumattee uummatiin fixne waan jedhuuni ammaan tan warri taabota keessaa baasaa warri maalii keessaa baasaa jedhee haala gos kanaatiin dhaadannoo geggeessaa jira. Namiis dhageeffate hin jiru. Ololii isaa itti beekamee jira. Nami ija banatee jira. Ololii isaa kijib isaa namni hedduun tana qabbate. Habtaamuu Ayyaaloo guddoo namni itti beekee jira kijib isaa. Waraanii bilisummaa Oromootiif mootummaan Itoophiyaa as bakki kana akka isaan itti wal mari'atanii hooteelii kana Emerald Hotel jedhama. Zanzibar Tanzaaniyaa keessattidha kan isaan wal arganii wal haasawanii kana bakki isaan itti dubbatan kennammoo gadaamittu taabota qabatanii adbaaraatii keessa bataskaan keessa wanni bahan kun hin ta'uu jedha. Araarisidha ka'um jaarrummaa kanaan jalqabe jaarolee kabataskaana ka magaala keessa kanaan jalqabe kan irraa guddata. Habtaamuun nama nagaa barbaadu miti. Habtaamuun nama ololaaf dhaabbate nama ololaaf kijibaaf dhaabbate. Odoo jechaa jirru miidiyaan Habtaamuu Ayyaaloo Itiyoo 360 ugguramee jira. YouTube irraa ugguramee jira. Duulii jechuun YouTube warra riippoort godhu yeroo jalqabaatiif ganni shanaan kan keessatti yeroo jalqabaatiif Itiyoo 360 uggurame. Takkas ugguranii jennaan ammoo si hordofan. Rikoordii gubbaa jirti. Nu amma kanaaf dubbachuun dhowwin. Dubbii kiyyaaf Habtaamuu wal bira laaltan. Dubbii kiyyaaf Ermiyaas fa'aa wal bira waan nagaa haasa'a. Waan araaraa haasa'a. Mirga Amaaraa illee hin dubbadha. Faannoo badii irraa balaaleffadhu malee uummata Tigraay illee hin dubbadha. Waraana bilisummaa Oromootiin achi deema lolaa ijjeesa akkas godha jedhee hin beeku. Garuu nufaan deemanii karaa mootummaatiin warri Amaaraa kaafaan hin beekne dhibbaan kumaan riippoortiin godhanu cubsiisan. Maali? YouTubii waniin ilaalu yeroo hedduu yoo namni 500 riippoorti godhee hamtu jedhee laayikiin 100 taate okkeen namni lafuma ka'e akkas hin jibbu. Wayittuu jira jedhanii yeroo garii odoo riiviiyuu maaliyyuu goone si buusan. Amma takka riippoortiin akkas yoo godhatan namatti ilaala. Warra afaan Amaariffaa dubbisuttu jira, dhagahuttu jira. Itiyoo 360 nama chaanalii biraattu dhufee jira. Habtaamuu Ayyaaloo fa'aati galii guddaa dhabanii rifatanii jiran. Ani miidiyaan kun akka cufamullee hin barbaadu. Garuu yoo gara ammaa akka cufamullee hin barbaada. Wal jajjii keessa jira jechuudha. Burjaajii keessa jira. Maal akka inni cufamu ka barbaaduuf hammeenya jibbiinsa olola oofaa jira. Akka inni cufamne barbaaduuf ammoo wallaalaa kenna, gowwaa kenna nu dammaqsaa jira. Haga tokkoon Ermiyaas Laggasee waggoota meeqa fi ka harree OPD of godhe achiin dubattuu harree warra Amaaraa of godhe uffe'aa ture. Harree raroo malee fe'amtu. Harree raroo malee fe'amtu tahee haga ammaan tana cancana gabrummaa warra baachuu hin dadhabne haga xiqqoo tokko bagalchanii fi ammaan booda lamuu Oromummaa hin jedhu. Ammaan booda lamuu Tareenyummaa hin jedhu. Ammaan booda lamuu Shanee hin jedhu. Waraan bilisummaa Oromoolle Abaawootti hin jedha. Uummata Oromoolle Oromoo jedhama Tareenyummaattu jira. Oromummaa jira hin jedhu hin dubbadhe dhaabtee xiqqoo tokko ija banatee jira. Ermiyaas Laggasee ka hirriiba wallaalaa cancanaa fi waan warri itti fayyasu raroo malee baate duddi isaa mudhiin isaa luqqaate kacite haga tokko galeef jira. Nama akkasii ka gara itti bade warri sehee warri ta'uuf carraa hunda Ermiyaas rukute nu Oromomsa. Sun qofame sabaaf sablammiin hedduun ija banachaa jirti jibbeensi warraadhaa kan kaase. Amaaraa ammoo didiigaa jira.
ሽታፍ ነቃይ አረብ ጎስጎሳትን ገበታ ያቃፊ የፍኝት ልጆች እባብ ጣሊያን እንቁላል ቀቃዮች ያዦች የተረኙማ ባሪያዎች ሆዳሞች ሆደደሮች ትርፈንጀት tokkumma inni warra isaanii dhowwu kana garuu akkun daafuu miidiyaan isaa kun inni ugguramee jira miidiyaan Itiyoo 360 ugguramuutu jira guyyaa afurii fi uggurratti darbe chaanalii biraatiin dabarsaa jiranii chaanalii biraallee ammallee jibbeensisaa hammeenyisaa hin dhiisne Ermiyaas bira deemee jira isaa fi hafkaasteen akkuma kijibanitti jiranii mucaan Booran of hin jedhu sun Oromoo of hin jedhu bitan godaana Yaaqobee Ermiyaas calabada ta'ee jira. Warri kun cuftunume YouTube'n eegara cufu garaachi warra sun garaa warra guddaan sunini waan ittiin guutan qaba. Maal jennaan warri garaaf lola, maallaqaaf lola, garaa warra fedhii biyya caala, garaa warra bal'inni daangaan isaa fedhii Amaaraa caala. Garaa warra liqimsa warra an jechuun siyaasa Amaaraa keessallee kaayoo fi dhaabbachuu wanni jedhame hin jirreef warri kun warri bu'aa fi dhaabbatu walumaa galattu siyaasa warraa keessatti. mootummaan leewtaatiin saamta mootummaa ala leewtaatiin saamta kanaaf xaaliyaan gaafa dhufte arbeenyaaf hin jedhan ni bitamu baanda ta'an waggaa 27 Tigraayin bulchit isaantu bitame irra duroome ammaan tanallee isaanumatti abbootii qabeenya warrattu butamaa jira maaliif garaan bitamuun saamichi hanni kunin siyaasa warra akka malee aadaa tolfatee jira abbaatii beesi zarraf abre ziref warra jedhu haqin beekan Haqiin beekan kun horii kiyyaa miti horii abaluuti qabeenya abaluuti haqa abaluuti hin beekan Oromoon warra horiidha nyaachuu qabnaadha rumichi nyaatan hin qufan ammoo nyaatan hin qufan kanaaf abbaa ofiiti namni mararfan yaa abbaatii beesi zarraf abre ziref ka jedhu si shoomuuti alballaa si shiruuti qoccalle ka jedhu akkamiin haqaaf dhaabbata dhugaaf dhaabbata an kanaaf YouTube irraa maallaqa dhaba warri kulleen hin callisa jedhee yaada haqa dhugaa wanni jedhu tokkollee warra bira hin jirtu. Kanaaf abbootii qabeenya Abiy Ahmed ammoo bulchiinsi isaa maalidha? Beree hooy. Saaruun ayite inji mechi gadaluunis ayyee. Yaa sangaan nana yaa qotiyyoon nana atin okaa argite marra argite malee yoom hallayyaa garte yoom qilee garte jedhe ilmi namaa garaan bitama. Garaan qabi faayidaan qabi irra deddeemi. Achiin dubat marra duri qabi inni odoo marra faandeemu odoo okaa faandeemu hallayyaa garsiifta. Hallayyaa garsiiftu maal ta'an itti mammaakti maal jette yaa sangaan nana yaa qotiyyoon nana ati marra garte malee hallayyaa wagarte jedhi itti mammaaki achi hallayyaa dhidheemsi. Kunin Abiy Ahmed bulchiinsisa musinnaa malaammaltummaa gunaa mattaayaa kachachalaan bulchu. Kun ammoo warra kiyyoo keessa galchuuf warra kan waxmadii keessa galchuuf warra kan xuruuraa keessa galchuuf akka mala salphaa biyyiftaa abbootii qabeenya Amaaraa hunda kaammaan tana kiyyoo keessa galchan kanaaf garuu nama qabxamoo hayyaaloo fa'a olola warri asirra oofuu kana mootummaan yeroo kenneefi itti qophaa'ee olola warra kan fashaleessuu qaba olola warra namni garii wallaalan ummatii Amaaraa bal'aalan sabaaf sablammiilleen dhugaa seete waliin badaa jirtu waan taateef olola warra kana deebii kennuun akka malee barbaachisaadha. Tuffachuu miti. Maal jennaan dhariyyoo garii irra deebi'ame dhugaa fakkaachuu dandeetti. Dhugaallee yoon ta'an yeroo fi nama dogongorsuu dandeetti. Uummatni Amaaraa ka dubbatu kun waan biyya alaatti haasamu odeeffamu kan cufa akka malee dhugaa se'an. Kanaafuu warri kalee hambaa qadaabbachaa olola mootummaa naa ololaa jedhu har'a mootummaa irratti olola bananii mootummaa maqaa balleessaa jiran. Nama miiliyoonii 80 birriin kennamee fi mootummaa kana irratti duulu godhaa jiru keessa tokko fakkeenyaaf ብጡ የሚናገሩት ነገር ብዙዎቻችን የምናውቀው አብዛኛው ህዝብ የሚያውቀው የቴሌቪዥን ካሜራ ላይ የሚያያቸው ህዝብ የሚያውቃቸው ጠቅላይ ሚኒስትርና ትክክለኛው ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ደግሞ ትክክለኛው ዶክተር አብይ ሌላ ናቸው። እኔ ምናልባት ያኛውን ሁለተኛውን አብይ አግኝቼ ሊሆን ይችላል ያንን ውሳኔ ወሰንኩት። ትክክለኛውም ሀገር እየሄደችበት ያለው ማይክ ጨብጦ ወይም በቲቪ መስኮት በሚታየው አብይ አይደለም። ኢትዮጵያ እንደዚህ መከራ መቀመቅ ውስጥ እየገባች ያለችው በዛኛው ብዙ ሰው በማያውቀው በድብቅ ማንነት ነውና ያቅም ውስንነት አለ። ውስንነት ብቻ ሳይሆን አቅም ብቃትም ማነስ አለ። ብቃት ማነሱ ላይ ደግሞ እንዲህ አይነት በጣም አደገኛ የሆነ አመለካከት በጣም አደገኛ የሆነ ላይላዩን ስታዩ ቅብ የሆነ ውስጡ ግን መርዝ የሆነ አንዳንድ
አካሄዶችን እኛ አካሄዶች ደግሞ በቀጥታ የሚመነጩት ከጭንቅላት ነው። ወይ ከቁጭት አንድ ነገር በመከሰቱ ይመጣ አይደለም። ከውስጥ የመጣ ከአመለካከት የመጣ ከአቋም የመጣ ደሴ እየገቡ ነው ህወሓቶች። ደሴ እየተያዘች ነው። ምናልባት እኔ ከዚህ ከአዲስ አበባ ሳልሄድ አዲስ አበባ ሊመጡ ይችላሉ ጠይቄያቸው የመለሱልኝ ነው። ጉርባ ከና ዋን ኢሳ ሰነቲ ሜትር መሳይ መኮንን አባ ሀዳለን ኦሮሞ ወር ሰላክ በኩላለን ዱበደ ቱር ሴናን ኢሰለን ከናን ዱራለ በረፈመ ቱር ገሪ ኢሳኒ ነሙማ ማቲክ የቱ ኦዱዋን ከና ወር ሚዲያቲፍ ከነ ጋፍ ሱኒቱ ወጋ ሸኒ ወጋ ፍራከሲቱ መሳይ መኮንን ጀቹን biyya Itoophiyaa keessatti akki galu ka godhe warra Abiy Ahmed qurxummii gurguddoo maallaqaan inni bitee jedhe yaadu biyyattuu galchee Masaay Mokkonnin Abiy Ahmediif Shimallis Abdiisaa durattu wanni irratti duula banuudhaan Lammaa Magarsaa achiin booda tokkotti ammoo Shimallis irra banuun Abiyyiif taphata Abiyyii fi Mustafee ture. Mustafee naannoo Somaalee. Manni kennamee fi lafti kennamee fi yoo akkami xiqqaate gurbaa kan birriin Itoophiyaa miiliyoonii 80 bifa lafaatii fi manaatiin kennamee fi jira. Abiy Ahmed kalee gaaf wata akka Oromoon yoo harri wal dhabne bor waan araaramnu hin seenu namni kennu walitti duula. Borillee wal qusachuu wanni qabnuuf kan Abiy Ahmed gaafa Jawaar faa wal dhabe Lammaa faa wal dhabe qulba gos kana wadala gos kana nyaachise Oromoo arrabsiisaa ture. Wadalii gos kana waajjira muummicha ministeeraa sa'aatii fedhettu seenee helikopteriin Biraanuu Juullaa Galalchaa fa'aa wajjin deeme waan waraana gabaasaa ture. Amma guyyaa guyyaan waa'ee Biraanuu Juullaa Galalchaa waan ni barreessu. Itoophiyaan as beektuu fi kan hubeennu kan yaad adda addaa akkas jedhee Itoophiyaa akkas xiqqeessee akkas godhee biitaan du'uu fi yeroo Biraanuu Juullaa Galalchaa natti haasa'u dafqa qabbanaawatti duddirraan ganna yaa'i jedha. Fikshinii fakkaata. Maqaan dha'u malee. Abiy Ahmed beekumsi hin qabu jibbinsi hin qabu. Abiy Ahmed amma karakter waan gosa durii nu gaafa irra dubbannu sun itti jira. Nu ammoo gaafa irrallee onne qulqulluudha. Gara qulqulluun uummataa fi tahaa jenne odoo hin bitamne horiif odoo hin taane dubbanne. Gaafa deeggarrullee haala irratti ulaallee mirga bitallee maaltu nu baasa jenneeti. Kun warra bitame warra gos kana ka ololoofaa jiru. Abbootii qabeenya Amaaraa kamaanoo tuqanii yaabbaatii beesis zarrafa abiree ziree fedhanii Abiy Ahmed wajjin mootummaa isaa wajjin saamicha turan yookaan Abiyyi beekaa saamsisee maanoo tuqsiisa Abiyyi irratti ka'e Amaaraa waan ta'aniif jedhee akkasitti dubbata. Abbootii qabeenya Amaaraa kamaanoo tuqanii saamicha keessattuu hirmaachaa turan takka. San qofaa miti wanni jira waan hedduudha. Raayyaan ittisa biyyaa Amaaraa irratti duulaa jira akkas godhaa jira. Is qofaa miti wadalli gurguddaan Abiy Ahmed bitee jedhu Darajjee Habte Wald warra Itoophiyaa Itiyoo EMS jedhaman keessa jiran Masaay Mokkonnin kana miidiyaan Abiy Ahmed bitee jedhu cuftunu kaabbootii qabeenya Amaaraatiin beeksisiise cuftuu harrattuu gargaaree jira. Abiy miidiyaa waan jedhamtu akka hin qabu. Ammallee garuu mootummaan isaa akkuma dhiyoo kan isin agarsiise hayyama televezyiinii afaan Amaaraatiif miidiyaa Amaaraa qofaaf kenna. Afaanuu mataan isaa dhaamsa. Warri afaan Amaaraa dubbatu hedduun isaanii yoo dhalata saba biraa yookaan maaliin tan akka isaan itti guddan jibbinsa Oromoo kagarroo kun qaama tolfatanii jiran. Amna Islaamaa tokko yoo waan kiristaanaa himtuuf hin galuuf guddinni irraa kaasanii Allah hartuu si fayyisa maali jedhanii Yesuus namni jedhamu tokko si du'eedhaan ittiin fakkaatu. Nama kiristaanaa tokkin kan waan Kiristoos ittiin guddate waan Nabi Muhammadii yookaan Allah yoo itti himte hin galuuf maaliif guddinni isarraa kaasaniiti. Qophii afaan Amaaraatiin warri hojjetanii kan akka Amaaraa yaadan kan wanni nu haasofnu wanni an dubbadu kun hin galuuf. An akkan ka haasa'uuf afaan kan waan haasa'uufidha. Warra afaan kana haasa'u wajjin hawaasummaa waan qabuuf muuxannoo gosa tokkoo waan qabuuf akka gosa tokkoo waan guddadhee fi akki kan haasa'u. Odoo sila naannoo Amaaraatti guddadhee dhaladhee bakka bira ta'e akka bira yaada. Kanaaf miidiyaan mataan isaa miidiyeemin mataan isaa afaan dubbasuun dhaamsi qaba. Warra afaan tokko dubbatu walitti hidhee walitti fidoo son qaane yaa'a sammuu wal fakkeessa psychological makeup sammuu walitti yaatu. Sammuu wal fakkaata jechuun akka laga bishaanii sammuu walitti yaate. Psychological makeup jechuudha kan yaa'a sammuu warri yaadi yookaan qalbiin isaanii wal fakkaatu walitti dhufu akka lagaa jechuudha. Oromummaa waan jedhamu walitti nu fidu muuxannoo gosa kana waan qabnuuf warri amantiillee walitti dhiyaatu sababa amantii warraatiif. Waan gosuniti. Kanaaf karaa miidiyaatiin waan jiru mootummaan sirreessu olola warra irra aanuu qaba.
olola miidiyaatiin warri nafxanyoota kunin warri finxaaleeyyii amaaraa bakki isaan jiran miidiyaa. Tarkaanfii miidiyaarra mootummaan fudhachaa jiru kasirreessu karaa sirnaatiin karaa seera qabeessa ta'een ittiin deemuun baay'ee barbaachisaadha. Warra ammoo qaawwa sunitti fayyadamee seera cabsa, jibbiinsa, hammeenya waan akkasii babal'isa mootummaan tarkaanfii irratti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Maal jennaan miidhaa wanni kun qabdu waan akka malee guddaatidha. Warra ammoo waa'ee wanni jajjabeessa. Miidiyaa gubbaatti waan wal danda'u araara jajjabeessa. Warra saaxila waan gos kana babal'isuun gaarii dhiyoo kana dookumentarii miidiyaan mootummaa warra kan saaxilu irratti hojjete gaarii isaanii jajjabeessine jirra. Gaarii jennee akka akeekattu laf kenne dubbanne jirre ammaan tanallee wanni gos kana tahuu akka inni qabdu waan gos kana sirreessuu akka qaban irratti waliigalla olola hin cabsan wanta ta'e olola kadhachuun hin cabsan. Mee waan namni kun haasa dhageeffadha laala. Nama warraati nam dubbiin galteef ka warraa keessa namichi goojjamee kan. የአማራ ባለሀብቶችን እንደዚህ መሳይ ያልከኝ አንድ የጦር አዋቂ ወይ የጦር ምንድነው የጦር መኮንን ጋር ስናወራ የአማራ ባለሀብቶችን እንደዚህ የማዳከም ኔቲንግ እንደዚህ ብሎ የሚናገር የጦር መሪ የለም። የኦሮሚያ ባለሀብቶች አልታገደም፣ የትግራይ ባለሀብቶች አልታገደም። ህገወጥ ከሆነ በሙስና ውስጥ ተዘፍቆ ከሆነ ለአሸባሪ አካላት የሚረዳ ከሆነ ማስረጃ ቀርቦብህ ከተጠየቅ ትጠየቃለህ ማለት ነው። የሆነ እዚህ ሀገር ላይ የተለመደ ነገር አለ። ታዋቂ ሰው በታሰረ ቁጥር በፖለቲካ የታሰረ ማስመሰል። የተወሰኑ የአፋር ባለሀብቶችም አሉ መሰለኝ 2-3 ስላፋሩ ሳላጫወተውም ለመሳይ ማን ነው ለመሳይ እንደዛ ያለ ለምን እሱን ሳይነግረን በሙስና የተሳተፉ አሉ እንደዚህ አሸባሪዎችን የሚረዱ ምናምን ብሎት ነግሮት ከሆነ ምን ጥርጥር አለው? አሸባሪ የሚረዳ ከሆነ መጠየቅ የለበትም? አሸባሪን የምትረዳ ከሆነ አሸባሪ መርዳት የትኛው ሀገር ህግ ነው? መንግስትን ለመገልበጥ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ካሉ ለነሱ የሚረዱ ከሆነ አናምታታው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ ሲያጋጥም ይሄን ሊያረግ ነው። አማራ ክልል ላይ የሆነ ችግር ሲፈጠር ይሄን ሊያረግ ነው። ጉራጌ ላይ የሆነ ሲሆን እንደዛ። ነገ ደግሞ የሶማሊያ ባለሀብቶች ተጠርጥረው ሲሆን አይ የሆነ የፌደራል ፖሊስ አባል እኮ እንዲህ ብሎ ነበር እያልክ ዜና ማንበብ የለብህም። ዋን ከወኔ አንፊዴፍ አቦቲ ቀበኛ አማራ ከሮራ አብይትን ጥሩራ አብይ ኪዮ አብይ ኬስ ወርጋል በሬ ሆይ ሳሩን እንጂ ገደሉን ጀዴ አብይት መማከ ጥሩራ ኬስ ገልቸ ጅራ አቦቲን አማራ ካም ፋኖ ወጅን ዳባቹ ደደበኒፍ ኮምፕሮማይዝ ታኒ ጅራን hanna waan duru maniif hanni mootummaa waan itti beekaniif mootummaa mi'a mootummaa warrattu beeka. Warri mi'a mootummaa hin beeka. Durummaa warralleen mootummaa waan ta'aniif mootummaa waan qabataniif achirraa dhufti. Kan Abiy Ahmed ammoo itti fayyadamee kanaan maanuu tuqsiisaa jira. Amaaraa waan ta'aniifi jedha. Amaaraa waan ta'aniifi jedha. Garuu gaafa warra Tigraahii karaa dabaatiin karaa wanniitiin godhaman abbootii qabeenya Oromoo Oneeg Shanee maali jedhaman gaafa dinquu dayyaasaa faatii biyya bahe Masaay Mokkonnin faatii gammadaa turan. Akkas godhan. Itoophiyummaan kana gaafatti. Warri Oneeg Shanee akkas tahee maali jedhanii gammadaa turan. Gaafa sun. Karaa kanaan wanni karaa miidiyaatiin olola warra fashaleessuuf godhamu cimee jabaatee itti fufuu qaba. Kun akka gaariittu jabeessuu qaba. Miidiyaan televizyiiniin faana dhiyoo waan girmaa yeshixilaa areeroo jedhanii warri amaaraa haasawe. Sun irratti ዶክመንተሪ waan akka oduu gabaabtu hojjetan. በገሃድ ከመገናኛ ብዙሃን ተደምጧል። ከጅብ ጋር ለፋኖ እንዳይጥ በየጉድጓዱ እናወጣለን አለ። ዘመነ ካሴን እስር ቤት አስቀምጦ ሸለለ፣ ፎከረ። ቴሌቪዥን አዲስ ትሆን ይሄን አደረገ። ይሄ ሲሆን ነበረ ግርማይ ሽጥላ ሊበቃው ቢገባው። ግርማይ ሽጥላ ክልስ ነው፣ ሃፍ ካስት ነው። የአማራን ኮታ የአማራን ቦታ ይዞ በአማራነት ስም ኦሮሞ kun televizyiinii finfinneeti ka waan kan dabarsaa jiru miidiyaan cufti walirraa fuudhanii hammeenyi jibbiinsa amantii kasaba kagosa warri kun gaggeessu saaxiluu qaban waan gaarii waan jajjabeeffamu kanaaf እንደሆነ
የተረጋገጠ ነው። በዚህ ሂደት የሀሳብ ድርቅ የገረፋቸው እኩያን አጀንዳ ነፍስ ዘርቶም አሰቃቂ እርምጃን አስከተለም። ሰውየው ሳናስወግደው አንቀርም። ሙቷል። አዎ እንደዛ ነው። ኦልሞስት ብዙ ሰው ሙቷል። እሱም ተመቷል። ሄዳን እንደ ማን ነው ሰውየው? ግርማ ይፈጠራ። ምክንያታዊነት ጀንበሯ ስትጠልቅ ሀሳብ አካሲ አንስቶ መሞገት፣ ሀሳብ አንስቶ መጣልን በገፋ መልኩ ጽንፈኝነት የወለዳቸው የከረፉ እሳቤዎች በዘመናት መካከል ኢትዮጵያን ፈትኗታል። እንደ ዘርፉ ምሁራንና ባለሙያዎች ጽንፈኝነት ለአያሌ ዜጎችና አመራሮች ሕይወት መቀጠፍም ምክንያት ነው። በዜጎች መካከል ከትምምን መላላት መነሻ እስከ ሀገራዊ አንድነት ላይ ስጋት ወኔ ዋን ከን ዲየሳ ጅሩፍ ዋን ጎስ ከና በበልሱ ቀበን ኦዱን ጎስ ከና አኪ ጋሪቱ hojjetamuu qaba warra kan saaxiluun karaa miidiyaatiin kun amma addis miidiyaa neetwork televizyiinii finfinneetidha faanaa gubbaatti waan wal fakkaatu arginee turre kanaan durattu waaltanis ETVnis miidiyaan mootummaa cuftunuyyuu harka mootummaa waan jiru hin fakkaatu hagammaan tana yoo abiyyi waan dhaadheessa abiyyi faarsataatti malee warra kana olol isaanii jibbeensa hammeenyi isaanii sirrii saaxilaa hin jiru sirriitti warra saaxiluun hammeenyi warra gabbaasuun akka malee barbaachisaadha jechuudha warri kan waan isaan godhaa jiran. Kana wanni ani isin biraani gahe oduun kenna ka isin biraani gagenne kana fakkaatti naannoo Amaaraa keessa waan jiru kabira daqiiqaa tokko lama keessattu isin biraan ageenuti tokko naannoo Amaaraa keessattu wanni jiru gara Shawaa Kaabaatiini har'a jechuun karaa hedduutti tasgabbeettu jira karaalleen akkuma kalee banamee karaa baname sun ammoo warra gara Finfinnee dhufaa ture ka Oromoo Walloo akka ijjeessanii gabaasuu kennattu yaadatama haala sunittu jira jechuudha. Gara biraatiin ammoo gara Gubbaa Laaftoo lolattu jira. Gubbaan Laaftoo ammoo Walloo Kaabaati gara sunittu lolattu jira. Gara wanniitiin ammoo tasgabbiittu jira. Gara Qobbootiin Qobboo raafamattu ture karaa sunittu jira jechuudha. Haala gos kanattu jira wanni deemaa jiru wanni tayaa jiru kakkana fakkaata finxaaleeyyiin yaamicha lolaa yaamicha adda addaa ammallee dhiyeessaa jiranii akkuma duratti dubbadde Gondar keessattu yaamichi nu goone ka guyyaa lama admaan dhaabbatee jira injifannoon goolabamee jira jedhanillee torbaan tokkoof ammoo naannoo Amaaraa kabira keessattu yaamicha waan jedhu dhiyeessaa jiranii sunin ammoo hagam tokko milkaawa hagam tokko tayaa kalaallee isin biraan geennu ta'a jechuudha. Haalii naannoo Amaaraa kana fakkaata badii isaan Oromoo Walloo irratti dhaqqabsan kanaan wal qabatee mootummaan hagammaan tana tarkaanfinni fudhachaa jiru hin jiru eegumsi karaa Shawaa fi Walloo kibbaa walitti fidu ka Finfinnee kan ittiin to'atamulleen maal akka godhamaa jiru wanni beekamu hin jiru garuu dhaamsi nu dhaamu deemu Oromoo Walloo takka imala hin barbaachisne deemu irra uf qusadha uf eeggadha. Oromoon daangaa Amaaraa jirtanii uf eeggadha. Shawaa Kaabaa, Shawaa Dhihaa, godinaalee Wallaggaa jirtan, Matakkal jirtan uf eeggadha. Gara Tigraay sodaatanii jiran hin deeman gara Tigraay. Maal jennaan bishaan gara laafa yaa'a. Faannoon warri Amaaraa kunin humnattuu amananii gara Tigraay baqachaa jiran. Oduu jechaa jirru gara Tigraay baqachaa jiranii irra haasa'uu deemu. Bishaan gara laafa yaa'a dhufanii gara Oromoo kan dhufanii Oromoo malfatan. Oromoo dandeenya jedhanii Oromoo kana jechuun laallatanii dirra dhahanii argan. Kanama mootummaattu godhe waggoota 5 kan keessatti olola mootummaattu warra Oromoo dadhabse duula mootummaattu dadhabse ummati Oromoo illee mootummaan kun keenya jedhe jechuun uf dagachuu tokkottu jira kanaaf gara Oromiyaa dhufanii badii dhaqqabsuu danda'anii gara kaaniin ammoo haalii warri itti jiru to'atamee jira gara Tigraay hin deemanii Tigraay keessa lafa Tigraay keessa baqachaa jiran dhiyoo kana konkolaataa 500tiin gara Tigraay godaanuu gabaasne ture konkolaataa 500tiin referendeemitu ta'e naannoo Tigraayittu, Walqaayitittu, Tsagadeettu, Seetitittu, Tsallamtiitti, Humaraattu qubsiifna jedhanii achi geessan. Amma baqatanii bayaa jiran. Waraanii Eertiraa bahee jennaan faannoon dhiirsa harreeti waraabessirra nama hin buusu. Warri Tigraay karaa addi arqaayitiin duulaa jiranii, karaa shireetiin dhufaa jiranii, karaa deddeebiitiin dhufaa jiranii, saamreen karaa suudaniitiin dhufaa baqachaa jiran. Waan qaban kotota isaanii fe'atanii gara naannoo Amaaraatti dhufaa jiran. Arbanyaa Masaafint tasfuulleen warri hin baasu. Tawfiitiif iyyuu lubbuun abaasii baqachaa jira. Xiyyaafuu hin jiraadhamoo hin jiraadhu ni baqadhamoo ni bahamoo hin bahuu baqachaa jira.
Koloneel Dammaqee Zawudee dhaadate hin jiru. Achi buuteen isaa na ajjeesuuf jedhee dhokate jira. Haala gosa kanattu jira. Eertiraan baatee jirti naannoo Amaaraa keessaa. Naannoo Amaaraatti miti naannoo Tigraay illee keessa Eertiraan bahaa jirti. Eertiraan bahaa jirti naannoo Tigraay illee keessaa. Naannoo Tigraay illee keessa Eertiraan gadhiisee deemaa jirti. Kun jechuun akka Martiin Pilaat gabaasettu lafa Eertiraan gadhiise ka Tigraay warri Tigraay qabachuu deema. Warri Tigraay guyyaa 2-3 keessattu lafa Eertiraan gadhiise deemte ka Tigraay cufaayyuu qabachuu deeman. Eertiraan baqachaa waan jirtuuf. Dhimma kanarrattu mootummaa naannoo Tigraay wanni ni jedhin jiru garuu miidiyaan Tigraay hedduun Zaaraa miidiyaa neetwoorkii fi Tigraay miidiyaa haawusii illeen gabaasa wal fakkaataa dhiyeessanii jiranii warri Eertiraa waan gadhiise deemuu fi mootummaan federaalii naannoo kan tasgabbeessuu qaba to'atee gara Tigraayitti deebisuu qaba waan jedhu yaamicha godhaa jiranii amma warri mootummaa wajjin harkaa fi qubaa fi qubee ta'anii hojjechaa jiran. Qubaaf qubee ta'anii gargar hin baanii waliin hojjechaa jiran jechuun tokko ta'anii. Garsuunittu jira warri Amaaraa gara Walqaayitii baqachaa jira. Haga ammaan tana gara Raayyaatiin raayyaa raayyummaa nuti duulaa jirani. Raayyaa raayyummaan jechuun warri raayyaan Tigraay miti Amaaraa miti raayyaa raayyummaa jiru. Sun duulaa jiranii warri Tigraay illee duulaa jiran jechaa jiranii gara Raayyaatiin wani dhagahamin jiru gara kaananii faannoon baqatee jira. Faannoo Yimirree Wadaajoo daangaa san gubbaa jira karaa Qobboo. Yimirree Wadaajoo baqatee jira. Yimirree Wadaajoo gadaamii wayii keessatti dhokatee jira jedhanii qabamee jira kalee ka jedhamee odeeffamu haga ammaan tana hin to'atamne hin qabamne maatii sadiisee badee jira bal'aa'ee jira garni jiru hin beekanii dhokatee jira lolaa hin jiru. Yimirree Wadaajoo illee cuftu isaaniiyyuu haala gosa kanaati haalli naannoo Amaaraa gara kaaniin ammoo Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti wanni jira hammaachaa jira. Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti wanni jira hammaachaa akka inni jiru Isaayyaas Afeworqilleen walgahii hatattamaatiif waraan isaa yaamee jira. Waraan isaa waliin wal arguu fi dubbii koraa cimaa gubbaa jira. Gara biraatiin Isaayyaas Afeworqii qofaa miti kan gubbaa jiru mootummaan Abiy Ahmed illeen halaalaa kellaa irrattu warri dhimma Itoophiyaa keessa harki galfatan baafadha akka jedhe tarkaanfiin inni fudhatu. Isaayyaas sodaachisuu qofa hin taane achiin dubattu ministeeronni Abiy Ahmed haala jechuun nageenya gaafa Afrikaa ka Suudaaniitii fi ka Eertiraallee gamaggamanii jiranii taatee naannoo Amaaraattu ta'ellee wal qabatanii labsii yeroo muddamsa dabarsuuf illee waan gosuun karaa paarlaamantiin haasamuttu jira. Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu wanni jiru hammaacha akka jirutu jira. Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu wanni jiru hin taane. Nagaa horachaa hin jiru. Haala gosa kanattu jira. Kanirraa kan ka'e balalliin xayyaaraa Asmaraa Finfinnee jidduu jirullee dhaabbatee jira jedhanii maddeen garii gabaasaa jiranii xayyaarri Finfinnee fi Asmaraa jidduu balali'u xayyaarri sarara qilleensa Itoophiyaa tikkeettii Eertiraa gurguruu dhaabee jira jedhamee dubbatamaa jira. Isaayyaas Afeworqii waraan isaa hooggansa gurguddaa olaanaa fi gorsitoota isaa walitti qabee tarkaanfii dhimmi Itoophiyaa irratti deebii deebisuu haasawaa jira jedhamee dubbatamaa jira. Garuu Isaayyaasumni hin qabu. Haalli Suudaanillee ni jira. Itoophiyaa wajjin deebi'anii araaramuu deebi'anii Abiy Ahmed wajjin walii galuu haga tokkotti wal hubachuu ni danda'ani. Ammaa fi garuu Isaayyaas warri isa yaammatee jira akka Amaaraa dhaadachaa hin jiru. Dhimma Suudaan keessatti ammoo ejjennoo isaa baasee dhaadatee jira. Alburhaan wajjin akka dhaabbatu balballi Eertiraa baqattuu Suudaaniitii fi bana jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa ammoo balbala baqattoo Suudaaniitii fi hundaa hin banne lammiileen biyyoota 40 olii gara Itoophiyaa baqatanii jiranii dhalattoonni Tigraahii kagaafa waraan Tigraahii gara Suudaanii baqatanii 3,500 ol gara Itoophiyaa deebi'anii jiranii jedhamee jira. Haa ta'uutii malee warri Gadaafi ka Suudaan keessa jiru miidhaa hamaatti irra dhaqqabaa jira jedhanii baqattoota Suudaanii jiran ka Tigraahii 50,000 alattu uummanni gara miiliyoona 1tti dhiyaatu miiliyoona 2tti dhiyaatu ka Itoophiyaa Suudaan keessa akka jiraatutti yaadama. Waraanattu Suudaan keessattuu geggeeffamaa jira. Kan eegii jenneen dubattu gara odeeffannoo kenna kabirattuu dabarra waan naannoo Amaaraa haasofne jirra. Hariiroo Eertiraatii fi Itoophiyaa haasofne jirra. Kana qofaa miti dhimma Suudaanii irra dubbanne jirra. Haala baqattoota Suudaanii keessa jiranii ka Itoophiyaa ka Tigraayitii fi baqattoota biraallee dubbanne jirra. Gara biraatiin ammoo Suudaan keessatti haala jiru kana karaa ariif marii fi araaraatiin fixuu fi Suudaan hoggansi jeneraalota lamaan jeneraal Muhammad Hamdan Dagalotii fi jeneraal Alburhaan Saudi Arabiyaa dhufanii akka wal mari'atanii mootummaan Saudi Arabiyaa yaamicha dhiyeessee jira. Sunilleen torbaan kan keessa walgahiitti ta'uu deema. Abiy Ahmed illeen araara Suudaan jidduutti fiduu fi carraaqaa jira. Igaad illeen carraaqaa jira. Ammaan tana Suudaan keessattuu haleellaan xayyaaratii fi hokkaraa fi lolii deemaa akka inni jiru dhukaasii yeroo hedduuf yaalame ammaan tanallee hin milkoofne humnoonni jeneraal Alburhaan
Abdul Fattah al-Burhani ka Misriin deeggaramu olaantummaa argachaa jira jedhamee dubbatamaa jira. Ameerikaaleen akka ta'ettus deeggartee jedhama. Ka Raashiyaa fi Imaaraatii Arabaatiin deeggaru Mohammad Hamdan Dagalo ka Ziqaya yookaan ammoo warqee Suudaan akkuma jiru ni to'ate humni isaa ka Janjaawid irra dhalate humni darbataman Suudaan mo'amaa akka jiru kaartumii fi bakka hedduulee keessa duubattuu deebi'aa jira jedhamee jira. Kunin haala Suudaanii waliigalaati. Abbootiin irree lamaan Suudaan biyya abaarsaa goota jirti. Suudaan biyya jireenya namaatiif baay'ee rakkisaa goota jirti. Haala kana ka deemnee faan dhoofne hordofne isin biraan geennu ta'a. Akkasii daawwattoota kan jaallatamoo fi kabajamoo waan nu daawwatan hordoftanii fi hedduu isin galateeffanna.